Otodaawwattoota OMN oduu galgala kanaa qopheeffanneen isinitti himaa oduu wajjinan Siraay Sabaatiin. Oduu keenyaa jalqabaatiin ajjeechaawwan suukaneessaan mirgaa lubbuun jiraachuu Oromootaa mulqee Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jira. Ajjeechaan humna finxaalessa faannootiin adeemsifamaa jiru ajjeechaa shororkeessummaa fi finxaalessummaa bu'uura godhatee raawwatamaa jirudha jedhamuun himama. Waraana hamaa waggoota 6 darban Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa ture keessaa tokko waraana humni finxaalessi faannoo Oromoota Walloo irratti adeemsisaa jirudha. Waraana Oromoota Walloo irratti adeemsifamaa jiru irratti xiinxallaa bal'aa akka itti aanutti qopheessineeti jirra. Itoophiyaa gara kaabaatti gareen faannoo jedhamu kan ilaalcha siyaasaa Itoophiyaan amantii afaanii fi eenyummaa takka qabdu ijaaruu tarkaanfachiisuun yakka namoomaa fi waraanaa raawwataa turuu isaa gareewwan mirgalmaan namaatiif qabsaan ni himu. Uummata Oromoo Walloo eenyummaa isaa balleessuun waraanni jaarrotaaf irratti adeemsifamaa kan ture ta'us sochii eenyummaa isaanii dagaagsuu kan itti fufe Oromoo Walloon dhiibbaan siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa mootummaa naannoo Amaaraatiin itti hammaataa dhufuuf irratti qabsaamaa ture. Waraanaan balleessuuf qophaa'uu isaatiin qophii waraanaa yeroo dheeraaf taasifamaa ture Amajjii 20 bara 2023 aanaa Jillee Dhummuggaa ganda naannoo Ituu jedhamutti hojiitti hiikamuu eegale. Lolli kun bakkeewwan akka naannoo Ituu, Wasan Qorqor, Qollaash, Balcii, Allaalaam, Diricii, Qundeem, Waacoom, Walakkoom, Goodaam, magaalaa Axaayeem, Sanbateem, Harxummaa Furseem, Baateem, Caffaa Roobitiif kanneen biroo keessatti adeemsifamaatii ture. Amajjii 23 bara 2023 qofaam lola adeemsifamaa turen warra sadeen Makkanaa irraa nama 6 wareegame. Warra Abboo irraa nama 14, warra Walakkoo irraa nama 13, warra Garbii Dirree Galmaa irraa nama 8, warra Garbii Mudhii Waaccoo irraa nama 2, warra Goodaa irraa nama 2, naannoo Ituu Nageessoo irraa nama 6, warra Balcii irraa nama 6, ganda Wasar Qurqur irraa nama 4 wareegame. Lola Amajjii bara 2023 keessa adeemsifame irraa bara 2019, bara 2020, bara 2021, bara 2022 walitti fufiinsaan Oromoota Walloo irratti waraanni bal'aan adeemsifamaatii ture. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa Amajjii 25 bara 2023 baaseen uummata Oromoo Walloo irratti waraana labse. Uummata Walloo kan humna waraanaa inni bobbaaseen dhumaa jiru irratti tarkaanfii keessa hin deebi'amne fudhadhaa jechuun yoo dhaadatum uummatichaan farreen nageenyaa jechuun dubbateetii jira. Mootummaa Biltsiginnaatiin kan hidhachiifame faannoon Zamachaa Minilik jedhamu bara 2023 keessa aanaa Dawwaa Caffaa bakka Intaalee jedhamutti ajjeechaa jumlaa raawwate. Akka dhaabbileen mirgalmaan namaatiif falman jedhanti humni finxaalessi faannoo kun Amajjii bara 2019 matammatti dhalattoota Qimaanti 58 meeshaa waraanaa dhagaa fi ibidda fayyadamuun ajjeese. Baatii Sadaasaa bara 2020 keessa ajjeechaa jumlaa Humaraa fi Maayikaadiraa, bara 2021 keessa ajjeechaa suukaneessaa Walloo Shawaa Roobeet akkasumas Shawaa Bahaa aanaa Faantaalleem aanaalee Wallagga Baaforroo Guduruu Wallaggaa keessatti bitootessa bara 2022 ajjeechaa Mattakkal ganda Ayisadii keessatti akkasumas hagayya bara 2022 keessa ajjeechaa raawwateen himatama. Bara 2023 Jillee Dhummuggaa Baateem Kamisee fi Dawwaa fi kanneen biroo keessatti ajjeechaa jumlaa raawwataatii ture. Gurraandhala bara 2024 barsiisota 8 konkolaataa keessaa buusuun Shawaa Roobeet geessanii bakka tokkotti fixuu isaanii OMN gabaaseetii jira. Bitootessa bara 2024 keessa ammoo lolli hamaan lubbuu namoota nagaa galaafataa jiru aanaa Harxummaa Fursee iddoowwan akka Caaccoom, Diidoo Caffee, Biluum, Caffeeraan Dooyyeem, Qarree Coqorsoo irratti adeemsifamaa jiraachuun OMN gabaasuun isaanii yaadatama. Mootummaa Biltsiginnaa jalatti ajjeechaan jumlaa Wallaggaa hamma Wallootti, Shawaa hamma Booranaatti, Gujii hamma Goojjamitti, Gaambeellaa hamma Beneshaangul Gumuuzitti raawwatamaa jira. Erga riiformiin siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa keessatti dhufee booda ajjeechaawwan hawaasa nagaa irratti xiyyeeffate humna mootummaan Itoophiyaa hidhachiisee bobbaasee faannoon raawwatamaa jira. Uummanni Walloo garee finxaalessa faannoo kanaan ajjeefamuu fi ukkaanfamaa kan jiru yoo ta'u mootummaan olaantummaa seeraa godinicha keessatti mirkaneessuu dadhabuu hordofeem ajjeechaan jumlaa extra judicial killing uummata Walloo irratti raawwatamaa jiraachuu ogeessonni seeraa ni ibsu. Akka xiinxaltoonni siyaasaa fi ogeessonni seeraa jiranitti ajjeechaa yeroo waraanaa hawaasa nagaa irratti raawwatu yakka waraanaati. Yakkoonni tumaaroon bara 1998 biyya Xaaliyaan keeyyata 6, 7 fi 8 jalatti tumaman kanneen akka duguuggaa sanyii, yakka waraanaa, yakka namoomaa fi yakka jibbiinsaa kanneen jedhamanidha. Kunneenis hawaasa qulqulluu irratti yoo raawwatame mana murtii idil addunyaa kan nama dhaabuudha. Egaa Itoophiyaa keessatti yakkoonni armaan olii kun raawwatamuun isaa gabaasa guyyaa guyyaati. Kanaaf ajjeechaan Gaambeellaas ta'e Walloom, ajjeechaan Adaa Bargaas ta'e ajjeechaa